kabajamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuub nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Akkam jirtu hordoftoottan seenaa tuub adalee viidiyoodhaan kabiraatiin isinii deebi'aa jira jechuudha. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'a ammoo gaafii keessan irratti hundaa'e jechuudha. Gaafii baay'ee na gaafattanii doolaarri eessa jira hin deebi'a seenaa kan jettan baay'ee gaafatama jechuudha. Waa'ee doolaaraa kana irratti jechuudha. Waa'ee doolaara hin badaa hin deebi'a kana viidiyoo biraa dhugumatti jechuudha. Isa riilii ta'e qabadhee isinii deebi'a jechuudha. Bakka itti amantanii amanuu baattanii waan jiru dhugaa jechuudha. Dhugaa jiru irratti hundaa'ee qabadhee tan isinii deebi'a jechuudha. Yoo natti tole torbee tana keessa boru iftaan hin jedhu guyyaa natti mijatu rabbitu beeka waan ta'eef sanammootuyyu viidiyoo qabadhee isinii deebi'a. Doolaarri hin jira hin jiru sababa maaliif badee sababa maaliif achumaan hafaa hin dhufaa kana waan jiru dhugaa jechuudha. Qabadhee isiniifan deebi'a. Isinis ammootuyyu maal gochuu akka qabdanillee qabadhee viidiyoo biraa irratti isiniifan deebi'a. Kan hadhaa garuu birri isaanii meeqatu doolaara 100 ta'a. Akkas gaafin akkasii kun baay'ate hin deddeebi'e waan ta'eef anillee ammootuyyu haga danda'ame birri isaanii takka takkaan isinitti nan mul'isa. Haga dhumatitti viidiyoo hordofaan isiniin jedha. Kan doolaarri hin jira hin deebi'a. Viidiyoo biraa irratti qabadheen isinii deebi'a. Hunda keessaniif ni fayyada. Warra Beerut keessa jirtanii rakkoo kanaan keessatti gadi hubamee jiru jechuudha. Namni bilaasha hin hojjetu. Bilaasha miti birri isaaniitiin hojjechuun birruma isaanii doolaarumayyuu nu kafalanii hojjechuun biyya kana keessatti hojiin baay'ee ulfaataadha waan ta'eef amalli isaanii nu ulfaata. Wanni marti nu ulfaata. Jireenyi marti nu ulfaata. Kun ammootuyyu ishii okay jennee erga fudhannee birri malee hojjechuun baay'ee ulfaataadha waan ta'eef garuu hadha kanan ani qabadhee isinii deebi'e viidiyoo isaa birri meeqatu doolaara meeqatu birri isaanii meeqa akkam akka ta'u dhibbi meeqa akka ta'u isa adda babaasee isinii hima. Mootuyyuu warra na caalu hubattanillee as jala koomentii jalatti walii barreessuu hin dagatina. Gara viidiyootti isin dabarsa. Kino akkuma asitti argitan jechuudha birri haga ta'e of biraan qabachuudha isinitti mul'isuu fi nama hin beekneef jechuudha. Akkuma tanaan dura isiniin jedhamuutuyyuu namni na caalu hubattan as jalatti koomentiidhaan walii ibsuu ni dandeessan jechuudha. Nama rakkate gargaaruun isiniifis bu'aa qaba waan ta'eef jechuudha. Amma akkuma isin argitan kun birri isaaniiti. Birriin isaanii kun 20 jedha. Akkuma argitan asirratti 20 jedha. 20 kun egaa doolaara isaanii 10 jechuudha. Isinitti mul'ata bakka kanatti jechuudha barreeffamni isaa 20 dha. 20 kun egaa doolaara isaanii doolaaratti 10 jechuudha. Akka isin jettanitti yookaan ammootuyyu birriin isaanii 20 doolaara 10. 20 osoo hin taane 20 ta'uu qaba jechuudha. Kun ammootuyyu 10,000 kunis 10,000 akkanatti 40 kun doolaara 20 ta'a jechuudha. Isaan alfi jedhanii kan jechuudha. Kumarraa kan isaan lakkaa'an kasaanii tanatti bisimtuun birri takka jechuudha. Alfiin tun birri takka akka isaaniitti jechuudha. Garuu ammootuyyu nu doolaara kana lakkoofsuma tan argine jechuudha. Alfi kan jettu yookaan ammootuyyu 1000 kan jettu tana argine yoo kan irraa fudhannu ta'e sirrii miti jechuudha. Isaan amma fakkeenyaaf kan isin damoosni keessan fakkeenyaaf mi'as xiqqeessa jechuudha. Doolaara 200 kan isinii kennan ji'aan yoo kan ta'u ta'e isin hagam irraa fudhachuu qabdanii birri isaaniitti jechuudha. Birri isaaniitti birri isaanii 200 irraa fudhachuu qabdan. 200 doolaara 100 ta'a waan ta'eef jechuudha. Yookaan immoo akka isaan jedhanitti 200 doolaara 100 ta'a. 200,000 100,000 jedhan isaan jechuudha. 200,000 isaan jedhan sun doolaara 100 ta'a jechuudha. Akkasitti isin yaa galu. Tanaan dura jechuudha midhattiidha damoosa ishii ji'a afurii 5,000 kennanii fi kanan isiniin jedhe 5,000 lakkoofsuma ishee tana jechuudha.
5,000 lakkoofsuma amma fakkeenyaaf kun 10,000 kunis 10,000 10,20 10,40 osoo hin taane 5,000 5,000 jechuun baay'ee xiqqoodha. Amma tun 1,000 tunis 1,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 jechuudha. Kunoo tanuma kan ji'a afurii kennaniif tanuma jechuudha. Kun birruma isaanii 1,000 kan jettu tanuma jechuudha. Tanuma shanan tana 5,000 tana kan ji'a afurii kennaniif jechuudha. Kana jechuun ammoo iyyuu 5,000 tun doolaara 2 wayi taate malee 3 iyyuu hin guuttu. Akkanatti fasin haa ta'u jechuudha. Warri kana caalu hubattan ammoo iyyuu aljala koomentiidhaan sirriitti walii galchuu dandeessanii. An akkan isiniin jedhutti ammoo akkana jechuudha. Birri isaanii lakkoofsan baay'ata malee wanni ishii gad xiqqaatti. Baalaansiin ishii baay'ee xiqqaatti jechuudha. Baay'ee xiqqaatti. Akkanatti isin haa galu. Kabiraa mootiyyuu wanni isinitti mul'isu jechuudha. Wanni beekuu qabdan birri isaanii kan irraa fudhattan dhugumatti yoo kan ta'u ta'e birriin isaanii baay'ee xiqqoodha. Yoon kana jedhume walumaan laalla jechuudha. Agashii akkam jettanii search gootanii Libaanoon jettanii Libaanoon manituu Itoophiyaan birri jettanii barreessitan jechuudha. Yoo barreessitan mee hagashiin taatu asuma irratti ilaalaa kinoo 0.021 taati jechuudha. Birriin isaanii baay'ee xiqqishuudha jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birriin isaanii takkittiin gara keenyatti yoo kan jijjiiramtu ta'e 0.021 Itoophiyaan birrii taate jechuudha. Libaanos paawundiin akkuma sirra argitan jechuudha. Iddoo kanatti kan argitan Libaanos paawundii takkittiin gara keenyatti kan jijjiiramtu yoo ta'e 0.021 taate jechuudha. Kana jechuun ammoo iyyuu keenya harka lamaan isaan caala ammoo iyyuu keenya search goonee haa laallu. Faallaa isaanii jechuudha. Keenya search goonee yoo laalle Itoophiyaan birtuu Libaanos paawundi yoo goone baay'ee harka 10 isaan caala keenya. Birri keenya takkittiin gara birri isaaniitti 47.51 ta'a. Kana jechuun immoo maal isiniin haa jedhure birriin keenya takkittiin jechuudha. Itoophiyaan birri takkittiin 47.51 Libaanos paawundii ta'a jechuudha. Kan isaanii paawundiidha. Keenya baay'ee advanteejii kan isaaniitti irra qaba jechuudha. Kana jechuun guyyaa Rabbi jedhe wayii isaan jechuudha gara biyya keenyaa dhufanii ni hojjetanii akka nu amma biyya isaanii jala teenye hojjennu kana isaan gara biyya keenyaa dhufanii guyyaa isaan gara biyya keenyaa dhufanii hojjetan sababa yookaan doolaariin dhufaa san Rabbitu beeka. Fuuldura garuu biyyi tun hin iyyoommattee gara biyya keenyaa dhufti. Maaliif dhufti? Birriin kan isaanii baay'ee baalaansiin ishii baay'ee xiqqishu waan taateef keenya kan isaanii harka 10 caala. Birrii isaanii takkittiin teenyatti 0.021 taate. Garuu keenya kan isaaniitti takkittiin jechuudha 47.51 akkuma isinitti mul'ise jechuudha. Baay'ee guddaadha waan ta'eef keenya. Isaan ammoo iyyuu guyyaa gara biyya keenyaa dhufan yookaan birrii 50 birrii 30 isaan hojjechiifan jechuudha. Nu akka isaan lubbuu lammii keenyaa baasan lubbuu isaanii hin baasnu, hin toynu, haa nyaattu, haa dhugdu. Hojii garuu oh my god jedha warri keenya. Inni hojjechiisna dhugaan isiniin jedha of fuuldura biyyi tun hin iyyoommatti doolaara isin qabdu amma booda rabbuma beekaa sana mootii viidiyoo biraadha sirrii godhe waan jiru hunda adda babaase isiniifan hima jedhe garuu of fuuldura gara biyya keenyaa dhuftee hojiidhaaf gara biyya keenyaa ni dhufti ammayyuu walakkaan isaanii beelarra jira waan ta'eef agasan nama hojii qabutu xiqqoo ishii hiixachaa jira maree tana rabbi nagaan kan lammii as keessa jiru rabbi nagaan biyyatti gad haa deebisu biyya keenyatti haa deebisu sanboota jarrika ijoollee lammii keenya kan biyya kana dhufan halkanii guyyaa hojiidhaan nyaatan goddaan baay'ee jira dhugumatti kan nyaatan goddaan baay'ee jira nu nyaatanis hin goddaanu haa nyaattu haa dhugdu hojii garuu sirriitti hojjechiisna biyyi keenya ni oomishti ni qotti qamadii ni fiddiqsiisna qamadii
qamadii guyyaa san ka qamadii baabura fidanii tumsiisuun hin jiru. Fiddigiitti dhaabadhu fiddigiidha. Wanni ka biraan jiru jechuudha. Kaarotii haramii haramaadhaan adda baasadhu kaarotiin haramaadhaan wal fakkaata. Adda baasee haramii ija ta'etti ergi sirriitti. Dinnicha hammachiis qoota qoota. Ayif maal jedhee isinitti hima. Ijoollee lammii keenya yeroo isaan rafan sa'aatii fuuldura mataa dura gootetti sa'aatii 10 yoo ta'u akka biyya keenyatti jechuudha. Akka biyya keenyatti sa'aatii 10 yoo ta'u itti jechuudha alarmiin. Namoota iyyuu sa'aatii isaan duran goonu maal goonaa lukkuu isaan duratti galchina jechuudha. Lukkuun sa'aatii 10 walakkaa yoo ta'u lukkuun kulkuluu itti jetti riba keessa ol danfisa. Saniin booda gara hojii haayidaan dhufeenaan haayidi qotiyyoo fi faradoodha wal keessa maki maal jedhe akkasinitti beeku akkasiin garuu tana qalbii dhafan isiniin jedhee of fuuldura garuu dhugumaan isiniin jedha kun dhugaadha. Gara biyya keenya isaan hojiidhaaf hin dhufan jechuudha. Gara biyya keenya hojiidhaaf hin dhufanii birriin isaanii sila baalaansii hooma takka iyyuu hin qabne waan ta'eef birriin keenya mootiyyuu harka 20 kan isaanii caala. Kanaaf birri san barbaachuu ni dhufanii jechuudha. Tokko tokko ammayyuu yaada jira yoona. Akkasii viidiyoo biraatiin walitti deebinaa hordoftoota tiyyaa.